Yoo yaashama harka fuune ilmaan Oromoo idil addunyaarra argamtan. Maarree jaarmiyaan ABO waboo idil addunyaa sagantaa waaqtaawaa haala yeroo irratti. Marii hawaasa Oromoo idil addunyaa qabsoon bilisummaa Oromoo akkamiin goolabamti jedhu qabatee isiniif dhiyaatee jira. Guyyaan isaa 3 bara 2025 yeroon isaa akka Oromiyaatti sa'aatii 5 PM. Iddoon argama sagantaa Toora Zoomii fi YouTube. Twitter, Facebook. Keessummoonni sagantaa keenyaa Jaalqajeelaa Siraaj. Jaal jireenyaa guddataa. Profeesar Muhammad Hassan. Jaal Tahaa Abdii. Akkasumas Jaallan Dirrees ni argamu. Marii kana irraa hin hafinaa. Irra hirmaadhaa. Yaadaa fi gaafii keessan dhiyeeffadhaa. Burjaajii diinni dhalchuuf dhama'u qulqulleeffadhaa. Akka quuqamaa saba kanaatti walitti dhufnee tokkummaan sossoo'uun alatti furmaanni rakkoo saba kanaa furu kan biraa hin jiru. Waboo jabeessuun Oromoo jabeessu. Maarree sagantaa kana irraa hin hafamu. Eeyyee dhangaa kana waloon haa dhandhamne.